Mad xiiq maal jette? Sorry. Nama akka keessanii kana sila diinitu irraa bareedaa jedheetii dhiifama. Galatuuf tunillee diini makee jirti abbaa kiyyaa. Galatuuf jazakallahu khairan yaada keetiif. Wallaahi diiniillee wanni isin toltuun beeytaa dhiifama. Diiniin yeroo biyya qabaannetti hundinuu bareedde jechuudha. Diiniin waan hundaan dura hangafa ta'ee diiniin alhamdulillahi rabbil alamin wanna hundaani dursaa ammoo jecha akkasii dhiifama tinaaf yaaddee tinaa gala diiniini gartee akkanatti diini nu fageessanii biyyarraa waan hundaan nu fageessanii baqataa biyyan qabdanii nuun jedhan jecha san gartee sirreeffadhu leenca namaa numaaf itti naaf gala alhamdulillahi rabbil alamin wanni hadha gartee ummanni musliimaa Itoophiyaa keessatti akka addunyaatti islaamni Itoophiyaa keessatti hin jiru jedhan biyya kiristaanaati ka dhufes makkaa dhufe baqatanuun jechaa turan nu siyaasaa irraa fagaachuudhaan sobanii achi nu qabanii addatti as dhufnee alhamdulillahi rabbil alamin warri qabsoo kana buxxuulee asiin ga'e gootowwan jagnoowwan ija barbadaadhaa hundi harka 199 musliima jechuudha. Seelee hundi isaanii sheekole ulumaayii gurdoo ammallee gaafadha ulumaayii gurdoo makkatul mukarramaa fa'aa keessatti gartee biyya diinii san keessatti warra bakka guddaa qaban alhamdulillahi rabbil alamin meeqa gaafadha ulumaayii gurdoo warri qabsoo tana gadhaabaniif warri qabsoo tana deeggaran gartee namni fakkeenyaaf qubee hadhan qabnu tana bocee nuuf kenne ulumaayii kenna guddaa alhamdulillahi rabbil alamin sheek Mahammad Rashaad Abdullee Faati saphalo Allahu akbar jagnoowwan jechuudha wama hundattu qabsoo namni rasaasa dha'u gartee riphee lola isa jedhan diinaan falmachoo kaayinuu jechuudha sheekoleeteen jeneraal waaqoo guutuuti leenca ija barbadaa ufduuf hin deebinaash galatu banumaaf jette leenca kiyya ulfaadhu dhugaa keetti nono dhiifaman gaafatu dhugaa keeti wallahi jechi keessirri naaf galaban diini illeen abbaa qaba ani sunnaa hordofe malee sheekanaa barsiisuu danda'ullee miti samii malee qaleellee miti diiniini alhamdulillahi rabbil alamin abbaa qaba diini illee bakka itti qabnu hujii adda qoodamnee dhukkee irraa kaafna amma achi adda qoodamnee bakka hundaayyuu mul'annee laalaa warri dhugaa keessanii yaada akkanaa qabdan kunniini adda musliim Itoophiyaa keessa jiru guyyaan kalandarii islaamaa gartee guyyaan hujiidhaa guyyaa 5 torbaan guyyaa 7 qabaami guyyaa 2 boqannaadhaa nu warra musliimaatii gartee namni kennu hin jiru maaliif nama achi hin qabnu paarlaamaa keessaa nama hin qabnu bakka boota ummataa keessa jechuudha bakka takkaallee mirga hin qabnu inumaa baqataa turre nu waraana keessatti namni musliimaan salaatu poolisni salaatu hojjetaan mootummaan salaatu kana biraa gartee musliimni baqata nama lammii biyya lammataati nuun jedhan jechuudha. Akkas ulfaadhu galatuun leenca namaa baay'ee kaafte akka gaarii kaafte jechuudha. Akkuma tettu kana ati keeriif jette gaariif jette warri biyya bulchu keessa warri diinonni diinii kennaa waan jedhan beeytu Mustafaan maal asii dalaga musliimaa wanni beekomtii faana dhooggataniif wanni bakka hedduu duraan nu dhiibaniif islaamni maal dalaga waltajjii dirree qabsoo keessaa musliimni maal dalaga gartee bakka nu geenne tana keessaa gadumatti shafandhee kaballee masjida irra diignee baqataa jenneeni yeroo feene gibira irraa fudhannee yeroo feene poolisa goonee yeroo feene ergannee yeroo feene ariinaa jedhan jechuudha. Tana cabsuu dhufne bakka tan. Akkas inshallah Abdurrahman Ibrahim muutii rakaa leenca namaa. Akkas inshallah gama sagantaa keenyas seennee itti fufnaa barruuta kana jala barreessee yeroo hedduu namoonni hedduun kaasanii namni garii waan jiru fabeettani darasaan maal asirraa gooti jedhan barataan jechuudha alhamdulillahi rabbi barataan godhe student xaalibul ilm sigalee hin beeku gariin namaa namni university isa jedhan kana baay'ee musliima Morocco namni gartee waan dhabe mataa gubbaa kaatan baxxee tan gartanii akka beekan namni gariin beeku quraana rabbiiti mallattoo quraanaati ka amantii biraa qabullee kaatee deema kaabbaan gawun ka guyyaa gartee eebba ittiin eebbifamanii nu baase ka musliimaati hundi isaa digrii nu kennu muslima university baqaa idoo nu baase muslim sirgalaami Allahu akbar meewa meeqa siniin medical akkatti marfee nama waraan qorsa namaa ajajan hospital clinic lakkoofsa guyyaa lakkoofsa addunyaatti fayyadamtu kan kalendar akkaataatti maappii addunyaadha biyyi torba jiraachuu mee fidaa nama biraa waan takka addunyaa tana gubbaa lafa kaayinu jechuudha garuu hadha ciqileen dhanii alaggan nu baasan ciqileen dhanii alaggan nu baasanii kenna jechuu barbaadan jechuudha yoo anaafata as baanee haqateenna dhugaasan nuti hin garsiisin ilmaan keenya akkuma dhatanii as baanii
Kan nun godhin naa beeknu arga. Waan hedduu keessaayyuu meedikaala irratti barumsa irratti namni tokko nama musliimaatiin dhufee waa dubbatu hin jiru. Itoophiyaa keessa garuu islaama yoo siin jedhan darasaa siin jedhan qoman kennatti abbaa kiyyaa. Kamaut asbayi duratti. Mul'adhu bakka hundaayyuu haqa dalagi siyaasa islaamaa qaba namni gariin hin beeku rakkoo. Sheekoleetti ba'a. Siyaasa jechuun mala jireenya namni waliin jiraatu yookaan bulchiinsa akka itti bulchan kan kaa'een musliima. Siyaasa baaxilaatu dhorka. Siyaasa baaxilaa, siyaasa hannaa, siyaasa kijibaa, siyaasa gartee zulmii isin dhorka jechuudha. Kanaan alatti alhamdulillahi rabbil aalamiin wanna hunda addunyaan ka ofii godhattee deemtiin garuu kan lafa kaa'e nu'u jechuu gartee. Kan lafa kaa'e tooftaa lolaa irraa eegalee wanna hundayyuu jechuudha. Kanaaf akkas inshaallah ena fulchalle namoonni gartee yaanni kiyya kun isiniin taane gariin namaa liqinfamtuu fi angaruu waan takka isinii mamala kiyya. Clear qulqulluu san deema abbaan fedhaa fudhatu abbaan fedhaa dhiisu. Wanni takkatti irraa sodaadhu maali yaa rabbi waan dalagu keessatti akka rabbii kiyyaa walitti hin dhufne qofa jechuudha. Ka achirraa hafe yoo ati rafte si kabala ambi. Gaafa Oromaayin teenna hidhamte musliima addunyaa akka hunnaatitti walgayii bakkoota adda addaa irra deemanii iyyiin kaani Ameerikaa dhufan. Hayyoonni warra Oromaayin Ameerikaa keessa jiran gartee warra Badri jedhan warra beektanii yoo jiraate irra gaafiin tokko ka'e. Maal taatan nu hidhan nu ajjeesan islaama Oromaayin teenna hidhaa jirti mirga takka hin qabnu jennaani akkamitti yaa'anii gaafatan. Isin jirtanii paarlaamaa keessa yeroo hidhaa isin murteessan yeroo masgiinni akka hin diigamne jedhan yeroo islaamni gartee Itoophiyaa keessa jiru jedhan isin eessartanii yaa'anii gaafatan. Eessarreenu ganda jirra kaa. Siyaasaan islaamaa laalu hin jenne bargaafni siyaasaan islaamni laalu jedhu yoo sheekoleen achi baatee diinii islaamaatiin haqasanii akka diiniin jiru amiira qabaannee yoo ati siyaasaa tana dhufte eeyyen amiira qabnaa. Mootummaa Itoophiyaa islaamaan nu beekaa dur. Islaamni jiraachuu ba'a. Filuu hin dandeenyu bar filamuu hin dandeenyu dur. Salaataaf soomana hayyama isaanii malee hin dandeenyu bar. Soomuuf salaatu abbichuu hin dura waggaa irraa waggatti jechuudha. Maandeetii jedhaniini maandeetaan jiraata islaamni Itoophiyaa keessaa. Kemoon.